Ayyena shamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanaalii kiyya wanti keessa nagaa keessanii nagaa kiyya waaqayyoon galatu guyyaa kana wanti isiniif qabadheetti dhufee amma fakkeenyaaf jechuudha iddoo kan biraatii appilikeeshinii tokko qofaa keessa kan jirudha jechuudha. Kuni appilikeeshinoonni kun argitan hundi isaanii salphaamatti aappii tokko qofaa jala taa'aa jiru. Kun immoo iddoo baay'ee bilbila kiyyarraa naaf qusateetti jira jechuudha. Kana qofaatii miti. Imo WhatsApp wantan barbaade akkaawuntii lama godhee afur godhee fayyadamuuti nan danda'a jechuudha hordoftootiyya. Kanaaf salphaamatti appilikeeshinoota barbaadan jechuudha gara appilikeeshinii tokkootti gad deebisuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti isin agartan kun hundi isaayyuu aappii tokko jala jira waan ta'eef salphaamatti appilikeeshinii barbaadan argachuuf illee isin fayyada. Baay'ee tokkotti gammaddu akkaawuntii lama gootanii illee Facebook, Imo wantoota barbaadan kamiiniyyuu fayyadamuuti ni dandeessu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko isin gammachiisa jedheetii yaada. Egaan kun akkuma agartanii WhatsAppiin kokunuutti karaa kana salphaamatti akkaawuntii haaraadhaan banamaatti jira jechuudha. Garuu noormaali as keessaatii yoon cufeetii ba'ee jechuudha WhatsAppiin nan qaba jechuudha. Kunuutti WhatsAppiin kan biraan koo hojjetaatii jira jechuudha akkuma agartanii. Kanaaf salphaatti akkamitti akkaawuntii lama gootanii Imos ta'ee wanta kamiiniyyuu Facebookis ta'uu ni malataa wanta barbaadan salphaamatti fayyadamuuti karaa itti dandeessan isitti agarsiisa jechuudha hordoftootiyya. Karaan kana ittiin gorachuu dandeessan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Jalqaba wanti isin gootanii dhuftaniitu diskiripshinii jala yookiin ammoo karaa Telegram chaanaalii kootii buufachuutti dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana aappii kana sigaa kunuutti diskiripshinii jala argachuudhaaf barreeffama viidiyoo sanaa irra ni tuttu. Saniin booda innaa isin xiyya kana irra tuqxanii haala kanaan gadi isiniif baasa jechuudha. Kunuutti liinkii kana tuquudhaanitu kunuutti barreeffamaan isin jira aappii as tuqaa buufadhaa lafa jedhu kana liinkii kana innaa isin tuqxan gara weebsaayitii kootii isin geessa jechuudha. Bifa kanaatiin egaa xiqqoo ishee gadi siquudhaani iddoo kanarraa wantoota barbaadan dubbisuuti akkasumas immoo viidiyoo barbaadan illee ilaaluuti ni dandeessu jechuudha. Wantoota baay'ee darra isiniif kaa'u waan ta'eef kunuutti daawunlood batanii kana tuquudhaanitu gara bilbila keessanitti gadi buufattu jechuudha. Ammaan dura wantoota baay'ee weebsaayitii koo irratti isiniif gadhiiseetiin jira. Appilikeeshinii birriidhaan bitamanii tolaan adda irra isiniif ka'eetiin jira. Kana qofaami Imo, WhatsApp, Telegram wantoota barbaadan adda jalaatii weebsaayitii koo kanarraa buufachuuti ni dandeessu. Tuutokii warri isin dide akkasumas immoo wantoota hedduudha jechuudha. Addana jala seentanii VPN yoo barbaadanii gosoota barbaadanii security keessaniif illee kan isin barbaachisu waa baay'ee barreeffama afaan Oromiffaa fi akkasumas immoo viidiyoo afaan Oromoodhaan isiniif hojjetame wal faana isiniif kaa'etan jira. Kanaaf itti fayyadamaa namoonni baay'een keessan itti fayyadamaa jirtanii kan itti fayyadamaa jiru faranjoota qofaadha jechuudha. Faranjoonni baay'ee itti fayyadamaa jiru weebsaayitii kanatti. Jalqaba isaa kan inni hojjedheef garuu biwildi kan hin godhee fi uummatuma keenyaaf yaadeen jechuudha. Kanaaf galaatti itti fayyadamaa isin jecha amma ni eegalla jechuudha barnoota keenya. Jalqaba appilikeeshinii kana itti fayyadamni isaa homaa waan cimu tokko hin qabu. Akka instaal gootan bifa kanaatiin isiniif bana. Saniin booda iddoo kanarraati jechuudha mallattoo pilaasii kana tuquudhaanitu kunuutti appilikeeshinoota barbaadan gadi fidachuuti ni dandeessu jechuudha. Kunuutti mallattoo pilaasii kana innaa tuqxanii fakkeenyaaf Imo yoon barbaade Imo al tokkootiif nan tuqa. Saniin booda kunuutti import dual lafa jedhu kana nan tuqa jechuudha. Kunuutti akkuma agartanii kanaaf kunuutti gara kanaatti Imo salphaamatti naaf fideetti jira. Dual jedhee irratti naaf barreesseetti jira. Telegiraamii yoon barbaades akkuma kana kunuutti innaan banu haaluma salphaa ta'eetiin haaluma kanaan dura naaf banuun naaf banaa. Saniin booda telegiraama lama nan qaba jechuudha bilbila kiyyarraa salphaamatti bilbila kiyyarratti akkaawuntii 3-4 godhee fayyadamuudhaaf na gargaara jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha. Hangana waan cimu miti keessa innaa seentanii immoo kana caalaa ofii keessanii hubachaatiin ni deemtu. Hangana siitingiin isin jeequu jira jedheetii yaadu appilikeeshinii barbaadan isin mallattoo pilaasii kanarraa tuquudhaan qofaa gadi fidattu jechuudha. Kunuutti mallattoo pilaasii kana ni tuqxu. As keessaa appilikeeshinoota barbaadanii al tokkootii fi ni tuqxu jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii kana yoon barbaade al tokkoof nan tuqa import dual naan jedha. Kunuutti iddoo kanarra naaf fida jechuudha. Kanaaf bifa kanaatiin appilikeeshinii barbaadan iddoo kanarra gadi tuuluudhaan akkaawuntii barbaadan lama gochuudhaan 3 gochuudhaan akkasumas immoo Imo wantoota barbaadan appilikeeshinoota lama gochanii akka inni isin jadaaf hin banne illee godhachuuti ni dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaan kunuutti kan biriira kan inni adda godhu jechuudha. Appilikeeshiniin kun asuma keessatti fayyadamtu yoo cuftanii keessaa baatanii qofaa isaa appilikeeshinii tokkee kana qofaa jala jira jechuudha. Kanaaf aappii kana qofaa jalattitu appilikeeshinoota amma agartan hunda isaanii kaachuuti dandeessu jechuudha. Kanaaf as keessaa innaa baatan immoo noormaali bilbila keessanitti isin deebisa. Kanaaf bifa kanaatiin itti fayyadamtu jechuudha hordoftootiyya. Egaan guyyaarraa kana wanti isiniif qabadheetti dhufe kana fakkaata jechuudha. Yaada qabdan koomentii naaf kennuu barbaadan wantoota akka isin barsiisu barbaadan kamiiniyyuu jalarra naaf barreessaa isiniif kanan dubbisee isiniif deebisu ta'a jechuudha. Yeroo itti aanu deemnee hanga lagarutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.